Khayyumtu daawwattoota keenya kan jirtan nagaa fayyaadhaa kun barkoo miidiyaa miidiyaa keessan kana like share subscribe godhaa isin jenna. Sagantaan irraan qabannee isin dhiyaannee dhimma akka yaachisaadha. Dhimma gartee dargaggoota keenya uummata keenya yeroo adda addaatti yaachisaa ture. Dhimma gartee irraa dubbachaa ture. Dhimma gudaan seeraan alaati. Gudaan seeraan alaa kun biyyoota addunyaa hundatti akkam beekamaadha. Biyyoota keessaafuu biyyoota akka Eeshiyaa keessatti, biyyoota akka Afrikaa keessatti, biyyoota akka South Afrikaa keessatti akkam beekamaadha. Biyyoota dinagdeedhaan sadarkaa gadaanaarra jiran kun daddabarsa seera alaa kanaaf hedduu saaxilamoo biyyoonni kun hedduu saaxilamanii maaliif sababa dinagdee fayyeeffachuu jecha jiruu fayyeeffachuu jecha namni deemu jecha daldaltoonni immoo namoota kanatti fayyadamanii akka gartee daldalatti namoota daddabarsanii gabaasa har'aan tana Interpol baay'ee tokkoon miidiyaa irratti gabaasni bee tokkoon inni agarsiisu shakkamtoota gudaan seera alaa keessaa harka qaban jiran toora nama 3,700 ol Interpol toona yeroo olchee kana kan godhe biyyoota addunyaa Interpol teessumsaa biyya Faransaay biyyoota opereeshinii biyyoota 19 keessa gaggeesseen biyyoota 19 biyyoota addunyaa kana almost biyyoota hunda keessatti jechuudha gaggeesseen namoota kana to'annaa jala oolchee Interpol kuni dhaabbanni Interpol daldalli nama butanii qarshii gaafachuu kun akka addunyaatti yeroo irraa gara yerootti gama gartee miidiyaa hawaasaa fayyadamuudhaan dabalaa dhufuusaa babal'achaa dhufee jee hime poolisoota 14,000 kataniitu adoolessota akka hanga adoolessa 2tti opereeshinii gaggeessee shakkamtoota nama 3,700 ol kana qabee jechuu toona jala oolche. Duula opereeshinii kanaan shakkamtoonni 3,744 toona jala oolan dhuguu ta'u namoonni daddabarfamaa turan namni 4,414 baraaramanii jiran ja'a baraa jala silaa gartee namoota san qabanii bakka takka kaanii yookaan ammoo maallaqa ittiin gaafatu akkuma daddabarsa ilma namaatti yeroo hunda beekamu jechuudha. Aangoonni biyyoota adda addaa gartee qorannoo taasisaniin yakka kana bu'uura irraa diiguudhaaf tarkaanfii jalqabaa fudhatanii jiran jee biyyoota adda addaa gabaasni kun tuqee jira. Poolisiin biyyoota 196 waliin hojjechuudhaan yakka addunyaa kana ittisuudhaaf sochii adda addaa taasisaa jira jee ibse. Neetworkiin akkanaa kun babal'atee hanga biyya teenyaatii fi uummata keenyaatti deemee jira ammaan tana. Yeroo biyya Suudii kana keessatti ijoolleen teenya yakka akkanaa irratti haasawwitu irratti raawwattu amma dura haasawaa ture jechuudha. Namoota qabanii cabaqanii viidiyoo waraabanii maatiirraa maallaqaan guuraa turan jechuudha. Karaa kanatti biyya keessatti immoo wal jaaranii biyya alaatti soomnaa jiruun hojiin bareedduudha. Gatii bareedduu dalayddaa mindaa bareeda dalayddaa jireenya yeroo gabaabduu firaayee jirtanii namoota godhatanii isaaniitu itti haasawee nama kakaasee akka deeman godhaa jechuudha. Eega deeman booda immoo maatii maallaqa gaafachiisu jechuudha. Hidhannii kaayanii bakka takka kaayanii kana jechuudha gabaasni agarsiisu. Oduma kanaan wal fakkaatuun biyya teenyattis Itoophiyaattis abbaan alangaa federaalaa himata namoota yakkoota akkanaa keessatti hirmaatan irratti yakkoota daddabarsa daangaa irratti hirmaatan seeraan ala daddabarsuu keessatti hirmaatan namoota toora namoota 18 kana himannaa rabbanii jechuudha. Namoota kana keessaa hedduun isaanii namoota gartee Baahir fi Gondariin namoota oofaa turanii gama Sudaanis nama oofaa turanii gama daangaa Sudaanis namoo oofanii Liibiyaa geessanii isaan kun neetworkii qabanii jechuudha. Biyyatti namoota itti haasawanii hojii bareedduu harkattaa jedhanii biiroo banatanii gama adda addaatiin namoota oofanii eegachi geessan booda istoora gartee bakka mankuusaa godhanii achi keessatti namoota waliin guuranii achi keessatti nama waliin qabanii maatii maallaqa gaafatanii jechuudha. Namoota kana oguu maatii maallaqa gaafatan tumanii cabaqanii qaama isaa miidhaa irraan geessaniiti viidiyoo waraabanii maatiitti ergan. Nama kana qabdii godhanii ichi qabatanii yoo maallaqni ergame nama san gallakkisan yoo maallaqni ergamne immoo namoota san hanga lubbuu baasuutti deemanii jechuudha. Tumuu irraa kan ka'e. Namoota nama kana godhan kana keessaa namoonni hedduun hangartee chibuutiin isaa dhabameetu jira jechuudha. Nama 15 mookanni namoota san keessaa namoota isaan waliin qaban san keessaa namoonni 15 qorannoo himannaa kanarratti taasisen namoonni chibuutiin isaa dhabaman nama 15 namoonni 8 namoonni 2 ni du'anii namoonni 2 ni du'e namoonni 15 chibuutiin isaa dhabamanii namoonni
8 nama 800 waligala namoonni jarri isaan waggaa hanga kana keessatti yeroo gabaabduu keessatti daddabarsan nama 800 qorannoodhaan. Namoota kana keessaa haddabee beekame namoota 8 qofa namoonni 2 kan ajjeefame ni du'an. Kun akkaataan isaan du'anis cafaqqii fi ulee fi tumicha isaan raawwatan irraa dhukkubaaf saaxilamanii du'an jaa qorannoo agarsiisutti jechuudha. Namoonni 15 ammoo ichi buuteen isaaniitu hin beekamne jechuudha bakka isaan jiranuu. Haalawwan nama yaachisu jechuudha. Maallaqni isaan uummata kanarraa argatan meeqattan isin ajaa'ibsiisa jechuudha maal isaan argatan. Namoota kanarraa himata ichi bananirraa maallaqni namoonni kun argatan toora maallaqa Itoophiyaa biliyoona 2 fi miliyoona 160 toora kana jechuudha. Biliyoona 2 fi ol. Maallaqa guddaa kanarraa argatan jechuudha daddabarsa kanarraa. Neetworkii jaalatanii biyya keessa hanga Liibiyaatti jechuudha yeroo kun. Achiin Awurooppaa daddabarsanii jechuudha uummata kana namoota kana. Maallaqa guddaa kana argatanii qabeenya dhuunfaadhaa manaa fi makiinaa fi waan adda addaa jaalatan jechuudha biyya keessatti biyya alaatti maallaqa kana uummanni kun. Namoota sadiitu mana murtiitti dhiyaatee galmeen himanii banamee jechuudha namoonni kun hedduun isaanii suuraan isaanii asirraa mul'atti. Namoonni kun kan amma dubbachaa turre namoonni ijoollee teenya suudii keessatti gas godhan namoonni ijoollee teenya suudii keessa wal nyaachisan bakka adda addaatti hidhanii cafaqan bakka adda addaatti sodaachisan karaan taa'in oofan hundi bifa kanaan kanarraa fakkeenya fudhatanii seeraa bakka gaafataman beekuu qabanii jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa gama kanaan tattaaffii inni godhee wanni amma godhetun fakkeenya waan namaa ta'u namoonni waan kana keessatti hirmaatan hundi isaaniitu hubatanii gocha kanarraa ifumaafuu eegalee isaaniitti jechaa'u akka if qaban agarsiisaa jechuudha kun. Ijoolleen teenyas namoota isaan sossobanii gartee kijibaan isaan jaaranii itti haasawanii bakka adda addaatti isaan daldaluudhaaf maallaqa isaaniitti jecha oofan kana irraa baraaramuu qabanii jechuudha. Karaa seeraatiin yoo danda'ame namni deemee hojjechuu barbaade karaa seeraatiin karaa mootummaa mijeesseen deemee hojjetee galii argachuu danda'a jechuudha. Sana ala immoo namoota adda addaatiin gowwoomfamee bakka adda addaatti lubbuu isaa dhabee karatti hafuu qabu jechuudha. Gaara keessatti qurxummiin doonii irratti isa nyaattee gaara keessatti bineensi isa nyaatee bakka awwaalchisaatii fi ichi buuteen isaa hundi dhabamtee maatiin gadda keessatti hafu jira jechuudha nama hedduu. Kanaaf wanta kanarra wanni isin dhiyeessineef akka gartee namni keenya irraa bayyanatee godaansa seeraan alaa kanaa fi daddabarsa seeraan alaa kana irratti dhaqqabee hubatee namoota gartee waan kana biyya keessa ta'anii ganda keessa ta'anii neetworkii biyya alaatii walitti ijaaranii nama karaa seeraatiin oofan kana irratti dammaqee uummanni keenya karaa seeraatiin deemuudhaaf furmaata akka harkatu jenneeti. Har'aaf asumatti sirna dhaabna hedduu galatoomaa.